أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وأشهد أن سيدنا محمدا نبيه ورسوله اللهم صل على عبدك محمد إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعبدوه بما شرع لكم من الدين الحق دين الإسلام ودين الرسل والأنبياء أجمعين خطبان يوقع قرسك نرى في الاعتصام بكتاب الله قرآن ربي قبضت جتولا قرآن ربي والتهي قبضا كان نتيجة دليل رائع ردي ماجر القرآن ما في حديث جتولا وعنو ارجما كي يرتبه صلى الله عليه وسلم قرآن يكون موجزة دتبسيح يجتولا معجزان ارجما كي يكنمي نبيوت دراني في اللي موجزان كنمي في درين أكما نبيوت دراني في كاكا صالح نوحي ربين دوني كنر صالح اللي ربين gaala keessa gaala rimaa jechuun dhakaa keessaa baaseef akkasuma nabiyyallahi ibraahimiin yeroo isaan ibiddatti daddarbatan rabbiin ibidda bardan wa salaamaa qabbana nagayaa ta'e jedhee qabbana godheef isaan ibidda keessa buusan garuu qabbana ta'eef kun mu'jizaa dadhabsiisa isaanii jechuudha. akkasuma ergamaa keenyaaf mu'jizaan kenname mu'jizaan guddaan qur'aana
qur'aana kana namni tokko namni tolcheen fida jee hin danda'u jechuudha. Qur'aanni kun mee qur'aana kanaan kottaa gizee rabbiin jedhu bimithlihi fakkii qur'aanaatiin kottaa gizee rabbiin jedhu fil ikhbaari anil mughayyibaat waan fagoo irraa himuu keessatti wa hukmi tartiiba tottolchee fiduu keessatti ummanni makkaa dadhaban jechuudha. Akkuma ganaa dubbachuudhaaf teenyu kanaaf mu'jizaan guddaan kan inni kenname qur'aana kana jechuudha. Namni akka qur'aana kanaa tartiibessee fiduu hin jiru. Ummanni akka Musaylimatul Kazzaab jedhanii Musaylimaa jedhaniin qur'aanan tolcha jedhee ayata waan taane walitti godhaa jechuudha. Gizee jiran kan sa'aatiin fagaattuu mana keessaa dubbatti jechuudha. Waanuma akka mana keessaa qodaa mana keessaa haasa'u jedhee kan rabbii ol ta'e immoo kan ganaa isa waggaa dhufu isa darbe isa dhufu haasa'a. Kanaaf ummanni warri gaafa sana wajjin jiran illee ati yaa Musaylimaa jedhaniin inni sobdaa quraanaa miti wanni kun sobaa jirtaa jedhaniin. Saniif quraanni kuni mu'jizaa yookaan dadhabsiisa guddaadha. Kana malallee mu'jizaan gamaadhaa kenname ni jira. Kan ummanni godhuu hin dandeenye falfala on tokkoo miti. Mu'jizaan jedhamu falfala yookaan sihir jechuun kan namni hundulee biyee sheexanatti dhiyaatee itti ga'uu danda'udha. Kan nabiyyi keenyaa immoo kan nabiyyiif kennamu namni tokko illee akka kana gochuu hin danda'u garaagarummaan jiru kana jechuudha. Kan sihiriidhaa namni fedhe yoo leenjee yoo sheexanatti dhiyaate itti ga'uu danda'a. Akka inni jiru sana jechuu danda'a. Garuu kan nabiyyummaadhaaf kennamu immoo uummanni tokko illee akka isaan ta'an namni jedhuu hin danda'u. فيا أيها المسلمون يا مسلم توتا اتقوا الله تعالى ربي والتعالى واطيعوه قال ربي بدا واعبدوه رب مغبرا إذا غبرا من جيتول كنا ربي كفا غبروا كما يجتول ربي غبروا دينه كراور شركي بدو ديمو هنقمنو كراور ران كرامان كبا أنغور وتوانا كنا وتو ننداي سجلو سنا hunduwaaleen jaamee raga'amuudha. Dooktorummaan nama bakka nyaaf addunyaa irratti hunduu namni tokko dooktora ta'uudhaaf hunduu bakka sana qaqqabuu danda'aadha. Garuu kun waan rabbiin tolchee abaluuf mala jedhee gad ergeedha. Wa'buduu rabbii gabbara bimaa shara'a lakum waan rabbiin isiniif karaa godhe rabbi gabbara. Rabbuma gabbaruu jechuun waan rabbiin karaa godhe malee hin ta'u. من الدين الحق ديني دوبارا كتير تاويلا كريم كمني أما اللي دوبا بلا تأويل أولا تشولا أمالتي خرب راتفا سرچولا أمالتي ولا تأويل إنجل جتشو مالتي أفكم متصوفياتا كان استواء أمة ربي لدني استوى ربي جنا ما يجرن استولى جرن استوى ربي جرن لا ميدا بلني استولى جرن ربي القرآن كذلك بكة تربت الرحمن على العرش استوى أنكم استوى جتيرو بكة تربت ربنا يا كسورة طه أكا مجادلة أكا سورة الأعراف كنين جتورة سورة تربت كذلك ربي ربتين ربي نوم سامك كرو رابط تلدي بكة تربت هذا سان إذا ربي استوى ربين يرم واجرا استولى على اللاني دبلني ترتيب بدني قرآن ربي كان جيراني ربي نشيرتي ولتا جنان لك رتي مولى مالي والإنسان يجرن ربي نوجين جرا جرن قاموا ما نوجين جرا كبون دا الدنيا رتي كما جان كل يوم سبلني يجون ربي نمو عرشي رتي أكيد سام مالك تجري جنبي لفظي كالجنيه أكيد تقولنا ربين يسجر عرشي بباجرة أكمت أكيد عملت مالي أكم متى أحباشي بسوبيا ربين بكما هندجر قامان يجرم يجون كربين بك هندجر يلهم نوجن بتعييده نجبيل سودان وبكل شيء هو هندان إلا بذاته يوزا ذات مالي ربين والتها ذاتان ammoo waa hundaan nu wajjin jira dhagaadha baala mukarraa bu'aa waltu rabbiin dhagaadha kanaaf bakka kanatti dogoggoruu hin qabnu jechuudha rabbiin ol ta'e jechuun
zaataan ol ta'e malee akka suubiyyootaa mootummaadhaan ol ta'e hin jennu jechuudha. Isaan maal jedhan? Inna Allaha Allahu mawjuudun bilaa makaanin jedhan. Rabbiin argamaadha bilaa makaanin bakkaan malatti argamaadha jedhan. Isaan ammaa hojjechuudha bakka Rabbiin jiru ammaa wadda hin baafanne. Bakka kana jiraa isaan hin beekne. Hin sabachiifne jechuudha. Ka Rabbiin bakka torbatti deddeebi'ee dubbate. Kanaaf amantaa akkasii kana qabachuudha qabnaaf awwaluu hin qabnu jechuudha. Oolsuu hin qabnu. Yaa muslimtoota rabbuma keessan sodaadhaa quraana kana illee awwaluu isaa quraana kana jijjiiruu isaa waaqiicuuhu rabbi qaalii godha isa gabbara waa rabbiin karaa godheen akka ergamaan keenya nabi Muhammad fidanitti diinii islaamaa diinii dhugaati diiniin islaamaa wadiini rusul diinii ammas ergoowwaniiti walambiyaa ajma'iin amantaan kun tokko nabiyyoota gidduutti garuu ahkaaman wallaba alambiyaa ikhwatun li'allaatin akkuma ergamaan rabbii jedhe sallallahu alayhi wa sallam nabiyyoonni kun jedhan addunyaatti wanni ergame obboleeyyan masaanuuti jedhan nabiyyoonni obboleeyyan masaanuuti abbaan isaanii tokko wa ummuhum shatta garuu haati isaanii adda addaa akkana jechuun isaa maali toohida keessatti tokko garuu immoo ahkaama keessatti yookaan murtii keessatti wal dhabaa inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam aadaa heerri gaariin amantiin gaariin 'inda Allahi rabbi biratti al-islaamu islaaminaadha kanaaf wanni islaaminaa malee jiru hundi isaayyuu jechuudha malee amantii miti jechuudha وأخبر سبحانه وتعالى ربي والسيد وجلس للبته بخطران من يبتغي غير الإسلام والإسلام النام ليجون مدين ربي ما الجديد خسارات لك ويسود فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام نمني أمن تابرا أمن تانقرت تجريك بربادي دينا أمنتان قرأت فجر فلن يقبل منه إسرهم كيبلمو وهو في الآخرة من الخاسرين آخرات نورهم غيرات هذا كناف إسرهم كيبلمو نمنا نملك أبرباد دين إسلاما كنا ملكاو لقبا مال كتابا دبران Tooraatii Muusaa irratti bu'ee fi Injiilii Iisaa irratti bu'ee rabbumatu buusee yoo inni maal ta'e yookaan namni yoo jiraate illee inni sana hanga gisee isaatti hojjeteera. Wanni tokko daangaa qaba. Ni shaaramas. Innis hanga gisee isaatti hojjetee ture. Gaafa giseen isaa ga'u ni shaarame. Gaafa quraanni dhufu immoo kitaabni irraa ummanni ahlul kitaabii jechuudha ummanni nasaaraadhaa qabatanii deeman kun injiiliin yookaan wangeela ka jedhan kun shaarameera jechuudha ergamuu nabiyyi keenyaatiin shaarame amma hukumiin isaa bakka hin jiru jechuudha gaaf tokko jedhan kitaaba tooraa tokko Umar ibn Khattaab rabbisa irraa jaallatu tooraa akka jedhamu qabatee as bahee argama akkam bareeda kitaabni kun jedhutti jiraa jedheen fuullee gamaadhaan inni jijjiiramee inaaree jedhan achi booda Umariin gara dhiifama gaafatee deebi'ee akkasitti ergaa rabbii sallallahu alayhi wa sallama anis nabiyyummaadhaan qooda keessanii isin qooda kooti jedhan hundu qooda an nabiyyi keessanii qooda keessanii isin an qooda keessanii isinis qooda kooti jedhan kanaaf Muusaan har'aan kana osoo dhufee addunyaa irratti argamee na jala deema malee amantaa biraa kophaa bahee kophaan deemu anuma jala deema kitaaba an qabadhu kana qabatee na jala deema malee na faana deema malee kitaaba tooraa fi durii sanatti hin hojjetuu deemu akkasitti saabonni garaa muratanii jechuudha
kanaaf kitaabonni dur rabbiin buuse tooraatiin injiiliin zaburiin jechuudha shaaramee jira jechuudha. kitaabni hundi kanarra nasaaraan yahudaan saabi'oonni warri zaburiin qabatanii deeman illee hundi isaa shaaramee jira jechuudha. kanaaf har'a quraanni kun qooda keenya jechuudha. أيها المسلمون استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى بأمن في إسلاما كان قبدا كنيو جبات إيكنا قبدا من واري كني ويل التي لا ينفجام لها كنت تنزل لا من جر وخذوا قبدا بحفظكم جنان قولا كيسا قبدا من كتاب الله قرآن ربي الرامي قولا كيسا قبدا قرآن ربي الرب قرآنكم قولا كيسا لا يأتيه الباطل من بين يديه كان يذكر من لا ينجرين السندفن من بين يديه ولا من خلفه كم والذي تبلس السندفن يجوله فودرانس ددوغانس وني تقبلسون هندو جبجرمون هندو قرآن كن في فما عليه ربيتي قرآن درا جبجرمون irraa barreeffatanii waraqaalee adda addaa irraa jijjiiranii ayata rabbi jijjiiranii bitanii kan silaa bakka nama zinaa godhee lafa qaajjeesaa ka rabbiin jedhisanii maal godhan gabaanaan neesnee fokkisiin ajaan sobanii jechuudha. kanaaf quraanii jijjiiramuu hin danda'u waluma quraanii addunyaa irraa bade haafiza keessaa argama qoma nama haafiza ta'ee keessaa argama jechuudha. kanaaf quraanii kun jijjiiramuu inumaa hin danda'u jechuudha. kanan jijjiira jedhamu rabbi haa jijjiiru nutis immoo namatti fayyadamu rabbiin haa godhu. فهو كتاب الخالق إصلاح الخلق قرآن يقولني كربي ربي تولشاز إذا كانوا متولجوجون وحجته البالغة رجعهم جيسو على العالمين إننا عالم تدرت رجع بياك أمام قرآن يقول رجع باجتولا يوم نميت حجة رجع ما با يوم حجته إذا كراود إذاني kabachuu isanii immoo ragaa nama irratti ba'a jechuudha. Duniyaan hangana hojjettee horii hangana walitti qabdee quraana hangam barattee dhufuun oolu jechuudha. Alal caalamiina caalamtoota irratti khatama bihi kutuba waxyii quraana kanaanii khattame rabbiin kana booda rabbiin quraana biraa buusuudhaaf hin taa'u nabiyyi biraas immoo erguuf hin taa'u jechuudha. khatama jechuun chaappaadha inni kan xumuraati. chaappaa jechuun waan xumurameera chaappeffameera jechuudha. kanaaf quraana kana booda wanni biraa tokko hin barbaachisu jechuudha. arsalahu bilhudaa rabbiin karaa qajeellootiin erge muhammadin sallallahu alayhi wasallam wadiin ilhaqi diin dhugaatiin erge alcaammi shaamil دين وللقبضاء فيجلس وعمد بالبداء وهو النور المبين إفا ظاهرات نمي سقبت جبتن دكنا وجدت له مينما قرآن قد يسيرهم دنيا تسكثار على يسوع نمي قرآن يسير وعم برايل جيمو شركي جل جيمو إنسا الشيطان إريان سارا شيطان يسوع شيطانا وجن ديميني ammoo shaytaanni irriba saagee akkana fi saagee isa waswaasu dhufanii rafuun danda'u sirriitti seeraa rafuun danda'u waswaamaa ta'a jechuudha. Irriba isaa keessatti rirrifataa irriba nagaa rafuu hin danda'u maatii isaa keessatti nagaadhaan jiraachuu hin danda'u. عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل القرآن بالروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله يا قبروة ربي قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين عاج ربين وآي قرآنا كان دبتي دارتك وقريشون مكة قرآني وما نماتي نمات تلتي نم تلتي راجن اتنما نو نمات تريتو بربارن جيتو قرآنا كان نمات تلتي جنان إيجا نمي تلتي ميري سلط تلتاجين ده تفسير مدام تحدي في تلقي جنان وعلم جيتو ده تفسير صحابي نما تقوى قبضيدو في وعدة تفسيرو namni gisee nama quraana qaraa'isu maal godha aliif irraa jalqaba jechuudha aliif irraa wal jalqabee hanga aliif laamitti oogamu namni tokko nama dadhabsiisuudha olii eegu maal godha gara gubbaa kanatti ol dabra yoo inni sana dadhabe maal godha garsiqeeti amma walakkaa irraa qoodee kennaaf dadhabsiisuudhaaf yoo ammas inni dadhabe maal godha garsiqee ammas immoo irraa qoodee kennaaf akkasitti jechuudha namni immoo waa nama qaraasu kana waa nama barsiisuudhaa deemu immoo jalarraa wal jalqaba saniif rabbiin maal jedhee dura suuratul qasas keessatti qul fa'atuu bikitaabin min indillah mee quraanuma guutuu kanaan kottaa jedheen quraanuma guutuu kana uumaa kottaa jedheen dadhaban jedhee quraana guutuu kana fiduu dadhaban gizee isaan dadhaban maal jedhee kun amma tahaddiidha dadhabsiisa am yaquluuna aftaroo qul fa'atuu bi'ashri suwarin jedheen eega isaan quraana guutuu dadhaban booda maal godhe suuraa kudhan naa fidaagaa jedheen suuraa kudhan qofa naa fidaame fakkii quraanaa kana fil ikhbaari anil mughayyibaat wa husni tartiib mubtarayaatin of biraa uumamtuu kataatiin ودعوا من استطعتم من دون الله نما دندن مو غلغال متاتي الدنيا نا برباداتي يو نما يتيوجني يتن نما بيتن غلغال متا قرآن كان سورة كن كو بنا بياجين اولا بوتو قرآن جين دتبن مت إن كنتم صادقين نما تلتي كيست يو كدغا دبتن تا كنجين سورة كن بيجل دتبن أما هذه سورة يونس كيرت مالين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة إيجا سورة كلان دت أبدني موك سورة كونكوت تعجين سورة ما تكون عبد عجين مثل فكي قرآنها كان ودعوا من استطعتم نمد أبدني موك الغارجبة تعبدتا من دون الله ربي كان انتهي أبا خيطان देना उनकी तरह दूरमा लोग को ऊमिया आखिर में इन kuntum saadiqiina yoo ka dhugaa dubbattan taatan namtolcheedhaa keessatti muftarayaatin of biraa uumamee jechuu muhammadiitu uumee keessatti yoo ka dhugaa dubbattan taatan jeen akkasitti dadhabanii quraanuma kana hawwu suurma tokko fiduu dadhaban jechuudha. Kanaaf quraanni kun dadhabsiisa jechuudha. Awwala suuraa guutuu jeen dadhaban suuraa kudhan jedheen dadhaban egaa ammoo eegamu suuraa kudhan hin dandeenye suuraa tokko naafut taatee dadhaban jechuudha. Kanaaf quraanni kun gizee hunda qaraamaa ajaa'ibni isaa hin dhumu jechuudha. Yoommoo haara quraanni kun haaraadha. Akkuma qaraamuun haaraadha jechuudha. Kanaaf quraanni kun rabbii biraa ta'uun kanaan namaa gala. Mee namni akka quraanaatti tartiibessee waa fedhe lakkaa hin argamne jechuudha. Hanga uwwanaatti. Yeroo ammaa teknooloojiin heddummaate keessa waggaa zamana dhufaa jiru kanatti ta'uu deema
كانت أرجمود إيمان أن تقول ركاك النمائي وإنجل لكم عباد الله اتقوا ربكم تفلحوا صلوا وسلموا على البشير النذير نبينا محمد كما أمركم ربكم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله